eegamu ilmoo ishiiti bu'aan gochuu qabdu ilmoon yagaaradha. Abbaadhaafis haadhaafis ilmoon qixxeedha jechuudha. Ijoolleen kun yoo daaran yoo beelaaman Zeenabaadhaan waamaman. Ijoolleen kun kan eenyuti? Kan abbaa kan saati jechuudha. Maqaa isaati waamamu. Zeenabaadhaan beekamu ilmoon abbaa waamamti malee haadhaan waamamtu. Sini galee. Kanaaf Zeenabaa wanti isin jechuu barbaadu nama 4,400 kana gubbaarratti ati ilmoo kana safaana yagaaraa qabda qixxee qabda waan sitti fakkaate maallaqaan deeggaruu dandeessa. Isa iyyuu immoo osoo danda'amaa ta'e bakka buufattee namni sun waan ijoolleen kee barbaadan guutanii fi namatti tola. Isatti gaafa ergitu namichi kun masaanuu isaatiin jiraachisa. Ata siin gubatta mana madaamii keessatti zuuroo irra bilbilame. Ooni deemee carraaqe. Okay. Irratti bilbilina. Kanaaf fooloo godhaa mana kana namni fooloon goone irratti bilbilamaa jira. Bakka iddoo isaa balleessaa isinumaaf jechuudha maa irra miti maal? Yaa kanaaf waan ta'uu qabu yoo danda'amaa ta'e carraa ishiin amma sila kenniteef ijoollee kiyya karaa maatii naa geessi. Akka ishiin jetteenitti ijoollee sana karaa maatii geessee ishiin maatii ishii biratti ijoollee ishii kallattii barbaachisaa ta'e maatii ishiis haa guddisanu ishiinis maallaqa maatiitti ergitee ijoollee ishii kun waan barbaadan boru ijoollee kun gaafa guddatan isumatti galu waan ta'eef. Isa immoo ishee isa bira jiran kana innis yoo ijoollee kana dhagaas filatee kaleessa waliin ijoollee kana argatanii ishiinis waan ishiirraa eegamuun innis immoo erga fuudhee masaanuu erga dhuftee ilmoo isaa guddisuu dirqama qabdi. Indee erga fuudhee maa ilmoo kee hin beeku jettee itti dhuftee kaleessa qorattee gafatteetuma akka ilmoo qabu barteetuma itti dhufte masaanuu waan ta'eef. Ijoolleen sun dirqama ishii biraa guddatu, ishee biraa nyaatu, ishee biraa baratu. Ni galee. Kanaaf carraa amma lamaan sana keessatti abdiin amma jedhe kana gubbaarratti Zeenabaa akka sanatti itti deemtee obboleettii kee. Maallaqa immoo manni sila jedhu wallahi wabillahi maallaqa tokko diraamni baay'ee gadi bu'ee jira. Maallaqa aan adda barse. 150 ishiin amma naan jette kana diraamni sila gadi bu'ee malee aan dabarsuuf an ture. Maallaqichuma manni jedhu kana jechuudha. Sadeen gaddaa kana amma 7,000 adda barse. Zeenabaan akka obboleettii kiyyaati maatiidhaa gosa tokko nuti qe'eedha safara tokko waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ishiin amma kaallee natti himne maa inni mana tokkummaatti kan maqaa keedhaan jedhee ana tokko mana kee dhuftu godhe. Ishii irratti bilbilee karaan deemee ture mana tokkummaatti maqaa kee dhaamaa jira maa inni dhaqiitii dhugaa kan kee waan salaanyuu jettee yoo balleessite dhaqiitii balleessaa kan kee ilmoo keeti waan ta'eef yoo deeggaruu baatte ilmoo kan kee kallattii ittiin deeggartu kallattii ittiin guddifattu ilmoo keeti waan ta'eef dhaqinatu jedheen Zeenabaadha. Innaa kanaaf yaada abdii silaatiin dhiirri tokko erga fuudhee erga ilmoo sana isheen beektu dhufteeni haasaan sitti dheeressee dhiifama. Kanaaf akka yaada abdiitti itti adeemamuun jedhan. Abdii miutii godhadhu abdii yoo maachii dubbataa irratti miutii godhadhu. Akkasii galatoomi sanyii namni biraa yaada kennuu fi eelaamin ol galchi hanaan jalaa bu'iti. Yeroo yaada kennadhaati Zeenabaanis nan geggeessa xiqqoo xumura irratti waan an jedhutu jira waan. Naman fuunerraa yaada godina abdii shaafaa irraa. Maa fuudheera inni itti malee. Intalatti itti malee fuudheera. Jaallaqamee dubbadhu ishii. Ani qeeroodha. Andursee dhiifama gaafachuun barbaada. Sila yeroo nama guddatteen surree baafadhu jedhu imimmaantu narra ga'e beektaa ani ganaan fuudha imimmaan hin buuse beektaa. Darbe maalittiin surree baafachuu deema jedhee. Kana duraan dursee dhiifamanii si gaafadda. Kara lammaffaatiin obboleettii keenya akka Zeenab kana fakkeenya shamarraniiti jedhanii. Maaliif yoo jettanii namni tokko ilmoo 5 argatee ka'ee deebi'ee biyya namaarra karaa tokkoon carraanii shamarran keenya mudatu kun garaana nyaatus irraa barumsa fudhadhaan isiniin jedha. Ilmoo 5 lafa kaa'ee namni maatii ofii gargaaraa ilmoo gargaaraa bakka adda addaatti abbaa manaallee hanga kana tajaajiluun dhugaa isii argineerra waan ta'eef amma ta'e baay'ee na gaddisiise kun barumsa cimaa isinii ta'uu qaba. Of ijaaruu keessatti isiin gahee guddaa taphataa jirti. Deebiftee illee ijaarradhu jedhaa jirti. Kana utuu isiin gootu inni haqa sii dabsee egaa haqa jaarsaa abbaa manaa gidduu akkuma abdiin jedhee galuu hin dandeenyu nuti ammallee laatteedha. Ammallee waan itti surree baafannu hin beeknu. Kana gochuu isiitiif hedduun dubartii jabduu ta'uu isiin arganii asirratti maatii isii tajaajilaa, ilmoo isii kana tajaajilaa, abbaa manaa deeggarsa akkanaa gochuun isii anaaf baay'ee wallaayee dubartii hamilee taamuudhaaf malee hamilee siin cabsinaan jedha. Kara biraatiin obboleettii koo Zeenab namni miidiyaa irratti ilaalu kun namni gariin waan itti dubbatte barumsatti fudhachuudhaaf miidiyaa irra geesse oofaa. Inni gariin immoo ittiin laayikii foloo guddifachuu fuudhee deema. Ajandaan kee deemu abbaan fedhe waan fedhe yoo dubbate sitti hin dhaga'amini.
Namni kan inni waa fuudhee deemu tokkoof barnoota ta'a. Tokkoof immoo ergaadha waan ta'eef waan namni dubbatu hakiin kee baga bahee haqa kee amma waan argineef haqa kee hanga sila dubbatamaa jirurra argineerra danuu dhuftee dubbachuun kee haqa kee sii baaseera. Shamarroonni bilarree gaafa dhufamtanii himattan manni kun mana himatamaa mana itti namni waa himatu waan ta'eef itti dhiyaattanii lakki mirgi koo akkanaa jettanii dubbachuun isinirraa waan eegamuuf dhugaa keessiif argineerra ajandaa miidiyaarra immoo deebisinaa jettee naman kadhatin. Namni kaa tokko ta'e deemsisee isa kana hubadhuun siin jechuu barbaada galatooma. Galatooma maasterii carraa kenninaa. Kan koomtee rakkoo qabaan. Deemini koo abdiin deemin ganaa waa sitti kennamaa ganaadha. Balaa keessa jira balaadha kun waan isin hubanne jira malee miira wayii keessa jira mucaan. Maayin abdishaa koo jedhi. Miira keessa jira gurbaanni miira keessa jira imannaa majammaraadha kaasee jalan ture laa saatii meeqatti jammarame wantichi. Egalee Zeenab ati ammam tokko mana meedaamii teesse. Qaama kiyya kanaaf hojjetame ji'a lammaffaadha. Waggaan koo amma bara 2026 ji'a lammaffaa gaafa guyyaa 12ti. Utuudha tagga tokko dalagattee galeen deebi'aa ittee kadhattee siin eeyyamtu. Zeenaba amma inni haa dhufuuti. Inni haa dhufuuti. Sanyii qo'ee kaa yeroo tokko maal kan jedhe beektaan deebiin natii dhuma ijoollee naasisiisan. Gaafin akkanaan gaafatamu. Gaafin akkanaan gaafatamu. Ani yoo eeyyama argatte dhagaye wannan gaafadheef maaliif beektaa ammeenyaa fi miti. Si gala? Deebiin natiin ijoolleetti isinitti kenneera. Uummatatti kenneera. Ijoollee haadha ilmoo shanii wajjiniin bakkee baatee waggaa meeqa biyya namaatti biyya arabaatti saawudiitti rakkattee luqqaatee galtee kaatee ilmoo wajjiniin ji'a jaamu ji'a shanii dhamtee jedheerraa dubbataa ture. Kana hunda kan taate waan danuu irratti dubbataa ture mun kanaatti amma dhufuun kee mala maqaan ishee hedduu balleeffamaa ture siin amma dhuftee ofirraa waa hundayyuu balleessiteetti. Gin ijoollee kana fideen isinitti kenneera yoo inni ittuu geessaan jira gaafa jedhu mataa ijoollee kanaa keessa kurkummuudhaan akkasiin dhaamtu irraa akka inni bilisa boofan barbaade bara. Gaaffiin koo kun kanaaf kanan isiin kun oo dandeessee ilmoo garatti galuu dandeessa. Ani waan namni daandii naayiru tokkoon si gaafa mubee atillee wayye mubee dubbadhu mubee ayyee. Mucayyoon haqa baafatte jechuudha. Haqni kan mucaate kan mucayyoo ta'e. Durkaa adda kutee ba'e murteessuu hin dandeenye. Kan mucayyoo ta'e maaliif beektaa mubee? Maanaan isaa kan mucayyooti. Kan mucayyooti maaliif? Kan hin xumuramne. No, okay ko. Sorry bro. Ani ila asii fachii qabaatu hin taane tokkoffaa waan barbaade nuu kennuu qaba. Lammaffaa isa reyaaliitii himna laaluuti laa isa ijaan agarroo himna tokkoffaa ilmoon erga ituun fuune ittan dallana mucaa kanatti Zeenabaatti fuudhee miti lijochuun maasaa daggidee taallabata bakka gadi ba'ee dhagaa cabsee jaachisuu qaba ijoollee isaa argaa warra jaartii fuudhee. Lammaffaa immoo sanyii koo waan sii sirreessa waan abdiin jedhe wanta abdiin jedhe anuu yaada kooti maaliif yoo jedhe dhuftee koo akka biyyatti galtuu miti barinni torbee lamaafis ta'u eeyyama fudhattee karaa seeraatiin yoo siin dhufte malee seerri ilmoo kennuu hin danda'u baay'ee. Dhuftee ijoollee si maatii si bira kennattu yaanni ijoollee kanaa ijoolleen kun maaliif miidhamu jalaa jechuu barbaade. Akkasumti abdi. Akkasi yaanni koo. Akkasi sanyii si galee. Wacii akka kana baastutti himanna. Wacii amma kana baastee dhuftutti himanna. Isheen yoo as teessee ilmoo ishee deeggarte wayyuu yaa uummata amma naas ni ilaala. Gara kamiin? Gara kamiin? Maallaqaa ilmoo ishee deeggaruu caalama. Nuti itti murteessaan jiru bara. Jechuun gara kamiin deeggarta? Mariirra jirra sanyii. Gara kamiin deeggarti fakkeenya sanyii koo? Meenatti. Ani kan inni jechuu barbaade fakkeenya amma inni himate kunillee as hin jiru. Baay'ee rakkisaadha bara amma inni himate as hin jiru ishee bicha amma gaafii tokkos yoo gaafatan sirrii inni folaasii galee amma too inni dhufe inni himate inni sila maqaa xureessaa ture kun yellam. Baalabeetu baleellabbat isu amma bicha maxaa qoxxuruu adellam. Kanaafuu dubbiin kun aqabbanaa'u ka'aa buluure aqabbanaa'u dubbichi. እንደዛ ቢሆን ይሻላል። አብዲያማ ጋፈላቱ inni himate maqaa balleesse kun hin jiru. Abdii Geetaachoo Mubaarik Master waan dagattan tokko qabdan. Wanti isin dagattan dhagaa jirtu? Jedha maal dagan? Edha shiriyaanis hafureeyyama intalli kun istarii itti deebi'uu malti namni wal lolaa fedhii isaanii kanas beektaa gadi qabanii ilaaluu barbaada. Abuluun nan jedhe kanaafani. Jarri wal jaallatu. Gurbaan immoo eegee jaallatan tala. Akkan irraa faami. Jiru aarii jaalalaa wayii ta'uu danda'a.
ijoolleen kun walitti deebi'uu malu kallattii tokko qofaan adda ba'u jennee yaaduun isin ulfaatti waan jedhantu garaana nyaataa jirti beektu. Kan siin beennu malee akkan irraa faametti gurbaan hin jaallata. Miira keessaa galu malee haasaa olirraan akkanattan faamaa ture akka jaallatudha. Yaa kan kun nu rakkisuu booda filannoo futuu fedhii jira kan utuu tasgabbaanii bulanii naan fedhii jira gaafanne har'a dhaabatanii murteessu. Tokkummaa bari ani waa'ee isa isin amma jettanuu kana xumureetan hin jira. Waa'ee isaarratoo dubbachuu baatanii waa'ee walitti deebi'uu keenya namni du'e boolla keessaa ka'ee hin dhaabatu. Siigalee tokkoffaan siifin himaa an dubartiidha jettanii nan tuffatina. Zeenabaa keenya Zeenabaa waan tuffii miti yeroo tokko haasaa keenya Zeenabaa gaaffinan kana kaasee maaliif jetta Zeenabaa keenya Zeenaba yeroo tokko Master nammoo asii eessa dhaqee amma ni ishee mate qoy. Maasteri kennaa Eessa dhaqee master? Taraan gooti ilaa eessa dhaqeef deebii eessa dhaqeef deebii dhaggeeffadhaa. Bilbilaan fayyadamu waa ka dhaggeeffadhaa bilbila eessa dhaqeef deebiin isin hima. Eessa dhaqeef deebii waan hin atti bilbilli kiyya doosii 16 jedhamti. Tiiktookii gaafan fayyadamu hin gogdi. An kan namaan fayyadama namni sun immoo kennitu malee jedhee loogaa godhee laayivii kana ta'e suuraa koo gadi garagalchee mana maxxansee na raggataa ture maaf amantaati ijoolleen jiru kun argaa jiru bar as jala jiru. Inamanne yaala yaada galatoo kana yaada gaarii kaafte inamanne waan inni natti hime akkana jedhen jedha hira malee inamanne qoy himeen fixaati immoo akkana naan jetta. Isani naan jedhe sana sitti maa jira isani jedhe sagalee natti qabu. Bilbila namni narkaa fudhate kan namaatiin an seene. Kanaaf amma loogaawut godhee keessaa Mucayyoo baaseera. Lakkoofsa tokko barreeffattu kana galchiin beekti. Akka inni miidiyaa irratti maatii koo galabbaxee sirbaa jiru jechuudha. Suur dhaqanii jalatti itti dubbatanii jaarsummaa nu hin qabna. Kunoo Hamzaa kan jedhu muluun isaanii beeku ijoolleen faamilii kiyyaadha jechuudha. Beeku akka inni na arrabsaa ture. Silkii mataa isaa toon qabaanne maaliin miidiyaa irratti na maxxansee maatii koo muluu jaarsa du'ee jiru gadi garagalchee jechuudha. Waan inni sirraa dubbate dhaggeeffadhu. Waan maatii kee arrabsuuf hin qabu. Boris nan fidaa jalaa nafu. Maatii kee zimmeedha zimbiloo kana waan arrabsuuf tokko hin qabu. Maal arrabsama? Arraban qaba jedhee waan nagaa lafaa kee haadhaaf abbaa kee xiqqeessu hin qabu. Siigalee maal sirraa barbaada bor fidee nan gaafa arraba narkaa ba'us inuman fida bor. Assalaamu alaikum ya jamaa. Sanyii asiifachiisaan beekne sanyii raggate maa inni kanarra maal jettareesh? Assalamu alaikum nagaamu tokke. Chiggare loon kan kiyya rakkoo. Nagaamu. Ayi maastara fixatu tesirratti fuftaadhaata maastaritti nafa itti qabe. Kan deeqaa lama caalan dubba deeqaa tokko kan deeqaa lama dhiifama maaster. Eggii silaatiin isin jedhe taa'een isin dhaggeeffataan ture to be honest. Eggii silaatii abdiin iyyuu dubbiin dhageenya duraanii dubbiin eggii takka kutamee dhufe abdiin. Abdiin iyyuu garuu amma abdiin ammuma dhagee kanatti iyyuu balleessaa lafanne jiru bateera. Haqqiin lafti jiru mucaa bira jira. Sila hundi keessanuu atu isheen dhuftee kanan baasanii dura itti duulaa turtan isheeruma kanatti duulaa turtan. Dubbiin dhoksaa qabu hundi keessanuu aatis tokkummaanis. Kaayiraa fi karaa kee aasaa baay'is qabu osoo hin taane yoo dhuftee dubbatattee dhugaa dhugaan kee baay'ettee itti himtee tasatti itti himtee yaa siistemii keeti inni siistemii keeti akka ittiin fidduudhaan naa gala garuu innaa ishiin dhuftu immoo namichi kute kun akkuma argitu kana inni ishee achi kaa'ee ijoollee qabee waan inni silee dhageessita fakkeenyaaf dhageessaniitu waan inni jalqabe jedhe wallaahi maantu natti dhufan yoo ishiin diddee ijoollee kanarraas morma kutee fi sofa ajjeesee tan badaa jedhe namni ijoollee isaatti waan akkasii yaada. Morma irraa kuteetaniyyuu ofii kootis of balleessaa. Wallahi this is wrong. Jecha akkasii hundaa ta'e mucaan kun. Mucaan kun akkas jechuunsaa tokkoffaa ishee achi kaatee shaqaxa godhateera ishee irraa birrii guuree ittiin jiraachuudha. Dubbii bakka qabadhee jiru argitee talaata na dubbataa jirtu kun. Ilaa inni isheedhaan nyaachuudhaaf amantus jibbitus isheen baankii taateetti bisaa itti ergiti. Kana bareetina wallahi rabbi si fadhiisus siifisi hunda keessan iyyoon balleessaa funaa jedha. Qabbuun koo kanuma gabaabaadha. Ilmi dhugaa si yaadda. Faadhe biyya rabbaa kana baankii maallaqaa rakkanne wallahi rabbu ati yoo itti himte tokkee kiyyan erginaa yoo jetteen bakke ergaa jedhii ergaa ilaal hani jalqabu wayyoollee waa dhiisi waa danuun dubbadhu waa balleessuu danda'aniiti. Andiis maastar xumuradhu gara gola bitti deemnaa nutis abdii gaggeessu. Okay bakka annan baa'u na barbaadna naa dawwali. Mubaaraki miutiin reeditu aniyyiin kophaa. Isa Mubaarik tufuuchuudhaaf jedhee maal gootan jaarsummaa. Maa Mubaarikati biitii irrafta raftee kaatee waan jette beektaa isa nuti dubbii fixuu kaa'e. Intalli dhufteetti jette nuti dubbii finne bara. Ita nuti dubbii finne intalli dhufteetti jette ol kaate.
amma ani yaada goolabbii wayiin kenna. Ayyee. Mi'ootii qabattu kaa dhiifama wajjin sanyii koo waa tokko jira. Ayyee habiibi. Innis amaluma obboleettiin koo ija lallaafifne amaluma dubartii jabduuti. Kuni anaaf haaraa miti jechuudha. Anadha ija laafeen ture xiqqoos jechuudha. Nan dhokodhe. Rafiitii faan naqabe. Sababni akka inni itti matetii akka jabaadha. Garuu immoo obboleettii keenya baguma dhuftee ilhaam mi'ootii qabadhu naal mudhita wal galchuu jammareera. Wal galchaa fixaa jammara. Walumaa galatti obboleessi keenya yaa rabbi nu dhiisi. Yoo dogoggorre obboleessi keenya tokko kana booddee yoo dhufee deebi'ee beellama wayiitiin deebi'ee akka inni arraban fayyadamne itti himi. Inumaayyuu maaloo haadha kee dubartiin isaatii ana haadha arrafama nama wajjin jiraattu akka hin jirre hin jaallataani amma arrabichi kun hundi bakki inni burqee jaalala irraayi hin jaallataani. Kanaaf haadha kee maaloo kee immoo faallaa jaalalaati. Dubartiin kamtunu yoo bitteeyyuu fuutee miti yoo bitteeyyuu haasaan inni haasaa ture haasaa haati manaa miidiyaa irratti hunduma keenyatu haadha manaa qaba. Hunduma keenyatu haadha manaa qaba. Obboleetti haasaa haadha manaa obboleessa nus aarreedheen gadda nama kuma meeqa irratti gadi baanee waan hin goone gootii jedhamne iyyuu maaloo kee hin jenne yoo aarrees nu dhiirri xiqqoo tasgabbii qabaachuu qabna. Yoo dhaggeeffataa irratti obboleessudha gorsa kun gorsan si gorsaara. Inumaayyuu nama naannoo kootii ijoollee ollaa taate argamte bakka itti dhalatte. Arraba kan ulfaan akkana nyaatte gaafa deessee machallaa nyaatti jedha Oromoon. Kan ummata kuma ja'a irratti muxxee haadha kee maal jedhee haadha xiqqeessee arrabsaa jiru kun mana keessatti immoo in ajjeesa. Adiidhaan ana biratti sukkaara irratti qeeraa bala. Kan ummata irratti akkana dhufee maaloo haadha keedhee gad xiqqeessee haadha qaama saalaatiin waan arge waamee arrabse kun utuu kophaatti argatee immoo in ajjeesaa jechuudha. Kanas hin jenna nu fakkeenya jechuudha. Nu akkana jenna namni kana hubata. Anammadhee boo'us barbaadee raamne engadan gaafa mana biibaa jiru boo'us na barbaachisaa arrabsuus na barbaachisaa dhaaddachuus akka diraatti na barbaachisa. Garuu dubbiina jalaa balleessa gatii ta'e afaan qabadhee afaan cufadhee taa'ee hundi namaa komeentiidhaan irraan jalaan haqan baafattu jechuudha. Obboleessa koo haadha manaa kee kana ammaati gaarii akkasiin taate farra jideetta. Rabbi si fayyadu. Gaarii nama akkasiin taate farra jidee dhuftee malee maqaan ati balleessite hin jiru. Zeenabaan akkasiin nama gaarii warqii taate waan isin inumaayyuu an argaa waan jettee si fidatte fakkaata malee waan ati fidatte hin fakkaatu. Waan an argaa ummatu waan jettee si fidatte fakkaata jechuudha. Waan isin argitee badde argine warra keen jaallattaanii arraba dhaabi waa tokko hin finnunu obboleessoo bakkattan lama dhabeeman siin jadi inni dhuftee si gadi hima fudhattee baate afaan qabannee tasaalonii ciisaarra makiinaa keessa ciisaarra humnaan hin jiru jaalalli si galee yoo dhuguma Zeenabiin hin jaallatta ta'e dhiifama gaafadhu keessaan dhaqi Zeenab sitti balle hin gaabbitala hin jaallatta ta'e yoo hin jaallattu ta'e silaa hin jaallattu dhiisi hin jaallatta yoo ta'e immoo gorsa jechuudha. Dhiifama sitti balleessee jira adaraa kee dhiisi birrii kee achi kaa'e atumaan nagaannaa jiraadhadhu amala kee sirreeffadhuuti. Amala yeroo gaafa bilbila sii fudhattee itti dawwaltee bareedduu koo yenee qoonjo siifandoo jettu sana yoo ammoo rakkinni nama tokko immoo akkanan gooti yoo rakkina ta'e hin darba obboleessu namni yeroo Saudi Arabiyaa qabamee galee biyya adda addaatti qabamee galee akka mataan raafamu wayii ta'a bokka waan jannata keessaa ba'e namni biyyaa ba'e hin beekne keessattuu yeroo ba'e Saudi Arabiyaa dhaqee ruuza nyaatee maal jedhee jireenya fuwaafaa sana argee gaafa qabamee gale hiriyaa mataan socho'u hin qabaan jedhan hojiin qaama taa'ee yeroo namni waa meeqatti meeqee akka dhugaa mitiin naan jedhe maal jettee kaate naan jedhabbo akka waan jannata keessaa ari'atame Saudi Arabiyaa keessaa qabamee gale. Kanaafuu obboleessa koo atis obboleessa keenya isinis obboleettii keenya nama bultii diigu rabbi nun taasisini haadha manaa kee kan araarfatu si'iif si qofa. An shamarraniin halkanii guyyaa mataan dhaabadheen irratti barnoota sinii taati. Miidiyaa irra bultii keessan hin baasinaa tun jedhu
dhuftee akka nama miidhame tasa gangalattee bultii kee gadi baafti. Hayyee amma immoo argine namni sirreeffatu suma malee tokkummaa miti, mubaarak miti, sanyii olii osoo miti, maatii sii miti, haadha sii miti. Amala kee dhibbaan dhibbatti ofirraa gatii arraban jaallatti dubartiin jireenya keessatti. Dhugaa sitti dubartiin kabaluu jaallatti bakka yoo itti baate jechuudha. Kabaltee yoo jette gammaddi malee arraban feetu. Arraba dhiisi. Nu arrabaan miti kan bulchine. Jaalalaan rukunne nu. Sigala akka bufaatti. Dandeessu jaalalaan itti. Dubartii kana jiraachiftu kan isiin si duuka deemtee silaa kan amma duuka deemtee boossu kana. Zeenabaa dhufti kun si duuka deemtee boossu yoo jaalalaan rukutti. Jaalalaan iddi akkasii sii dhaama. Bakka dubbicha qalalli godhaati. Obboleettii keenya kan maqaan kee dhufee si badee. Haadha ilmoo shanii ta'u Zeenabaa. Waan itti hima. Isiidhaa dhaamsa dhaama. Zeenabaa jirtaa? Haadha dhiiraa jirtaa? Illee nama martii ishee isin Eesh, gara hojii waan kana qofa dhaggeeffadhu deemu yaani yaada kee jijjiirradha barbaadde. Ati gootittiidha. Ilmoo shan qabaachuun abbaan barbaade si ashamaqqaquu hin danda'u. Tarii ilmoo kee sana keessaa bor biyya bulchuu danda'a. Tarii ilmoo kee sana keessaa aalimni ba'uu danda'a. Tarii ilmoo kee sana keessaa kan furmaata namaaf ta'u. Si galee yoo hagaa mootummaa hagaa aalimaallee furmaata hin goone haguma keenyaallee miidiyaarratti hiyyeessisiisu illee ta'u kan nama tokkoof lubbuu oolchu ta'uu mala ilmaan kee. Gobas baga dhiyaatti shan sitti bucata kudhanuu argata. Ijoollee warra calluma jedhee birrii ilmamaa taa'uuf fakkeenyaati. Ati ijoollee shan argatte. Biisaatii ana keessa ilmoo shan qabaataa biyya arabaa keessa deddeemuu keetiifi. I am sorry. Silaa ta'uun qabu ture. Rabbi siif dabarsu. Rabbi dhamaatuu biyya namaa keessaa si haa baasu. Rabbi nagaan gara biyya keetiitti yeroo gabaabaa keessatti ilmoo kee akka guddifattu Rabbiin siif taasisu. Haadha galfadhu garuu ati jabduudha. Jabduu haadha gootaati. Si jaallanna. Ilmoo si bideettee. Kunoodha. Kunoo. Maalan jedhee kee laan argineen. Kam ilmi kee kana keessaa? Wallaahi gooti taatee abbaye. Amma ifati walii galleera. Wattaaddarri inumaayyuu ka biyya eegu, ka nu eegu, ka warraaf as teenyee biyya kana jennee afaan lafa dhiitaa jirru kana hunda kan biyya nu tasgabbeessaa Amma walii galle tatuman. Kanaafuu obboleettii koo jabaadhu dubartiin kan biraallee ilmoo qabdi yeroo siin hin jedhamu qabaataa fayyi miidiyaa gara teessee afaan bantibbu. Ilmoo qabu jettee mormiti. Namoonni ilmoo qabaachuun tsaggaa jeddi jarri soddaa. Ilmoo qabaachuun kabaja. Ilmoo qabaachuun ulfina. Garuu gaafa gatii keessa rakasiisuu jedhu dhiirri ilmoo lama qabdi. Ilmoo shan qabdi siin jedha. Gatii kee gadi buusuuf. Namni sangaa bareedaa wayyoo gabaa keessatti arge sangaan kee miilli dabaadha. Sangaan kee ijji sangaanuma nagaa. Sangaan kee ijji isaa xiqqoo dabaadha. Sangaan kee miilli isaa shafaafaadha. Jedhee sobee cubburra kaa'e kee bitata jaallatee kee. Duniyaa kana irratti jaallattee jibbitee abbaan barbaadde na jibbi. Profaayilii miti ganaa profaayilii onnee jalana godhatu. Biyya lafaa kana irratti kan eenyuun harkatti qabuu hin dandeenye. Sheekni qeesiin gaxma halgixama abbaan barbaade na wajjin gaxamuu danda'a. Biyya lafaa kana irratti wanni gatiin isaa tilmaama dhabe. Dubartiif dubartii qofa. Dhageessanii wanni gatiin isaa jabeenyi wuddiin gatii isaa warqiin bituu dadhabe. Birriin bituu dadhabe. Maallaqni biyya lafaa irra jiru guutuunsaa dubartii tokko bituu hin danda'u. La'annu dubartiin haadha keenya, dubartiin obboleettii keenya, haadha manaan jedhu kana booddeen walli biraa galleerra waa'ee amalummaa. Kanaafuu akkasitti hubadhaa, isin jaalladhaa, warri ilmoo qabdan itti Amma boonaa. wajji jira mubaarakee. Ay mo be mucaan ko kuno sa dari kanarra jiru gara tokkummaa Walla barsiisinu maayii seenaa goota mucaa waggaa kudha saddeetitti alhamdulillah aannaladhee waggaa kudha lammaffaa kootti mucaa kan argadhee umriin isaa saddeet geessifu. Ashamaa qaqaamiti ilmoo kee kan ittiin qoma dhaattu malee kan itti abbaa argeesi ashamaa qaqomiti shamqaaqa. Mubee sila wallahi akkanaa bilbilteen mubaarik hin jirennaan dhaqinatu jedheen jedhe mucaan kuni dhiira shamarran jechuun haadha gootatii haadha mootummaati iddoo ati etteefan kaasa. Wallahi hubillee waliso keessaa makaaniksiin makiina iddoo tabalaa ishee dursa kan itti bilbilamu mucaa kana ture. Allee tabalaa garaajii ውስጥ alamuu garaajii የሚባል ጠይቁት ስለዚህ ልጅ allee tabalaa garaajii ውስጥ namni konkolaataa yoo tasa karaa irratti tabalaa ishee konkolaataan jimmaa dhufu dolfiiniin jimmaa dhufu kan finfinnee dhufu yoo tabalaa ishee mucaa akkatti bilbilama ture gaafa ni deemu nan boo'e. Iyyan ture gaafa mucaan kun deemu. Kana waan siyaasaa farsiisuu qabu ilmoo qabaachuu keetti sin jechuun barbaade. Ani waa tokkitti sitti maal? Ati utuma sicheeruma dhiiftee mataa hidhii jiraadhu jira. Maaliif beektaa?
Bolesso kanuma falmina jibba haqa jiru yerootti nu achuma handiine nu godhatti dhiirsi. Altaali kensa. Ani ijoolleedhaan yeroo sila ilmoo argachuu qabdutti mana arabaa keessatti fuulli keessan gubatee dhuma akkasii umurii keessan fixxu. Amma umuriin kee yoo dhume satti nama bu'aa buufate rabbi umurii isaa siif dheeressu asitti ilmoo qabaachuutti waan itti gaddisu hin qabdu itti gammaduu dandeessa. Umuriin isaa yoo sii dheerate gaafa umri kee dadhabu deegosii ta'uu danda'a waan ta'eef inni ati qabdus inni kunis inni kan biraas jechuu barbaadeeti gama hundaanuu. Garuu warroota ammaa fan irratti xiyyeeffannoo kee godhii ulaagaa barbaachisuuni isa immoo deebisee dhufee waan inni jedhe kana yoo dogoggora dubbate waan dubbate kana dhiifama si gaafata nan fidaan. Yoo dhugaa dubbate dubbii dhugaa kana dubbadhu si argitanii innis akkasuma dubbata argitanii ammasumatti dubbii keenya tilmaamuu ni malu. Obsi nan fida. Isa deebisee nan fida. Deebisee gaafa hin fiduu waan dubbate waan ragaatti hin qabu haarisi jaalalaaf yoo dubbate jaalalaa dubbate dhiifama naa godhee dhiifama si gaafate yoo fedhe karaa keessoo siin haasee yoo fedhe siistematti ijoollee ittiin gargaartu situ beekaa jechuudha adeemsa kee ijoollee kee akka ijoollee namaan ilaalle akka uffatan dhabne akka keessattuu akka barumsan dhabne jechuudha keessattuu akka utuun baratanii dhabne karaa gootuun situ beekaa ulaagaa ilmoo kee tumsattuu ni wallaaltu waan taateefi garuu wanna tokko sitti immoo waa dubbatachuun si fayyada. Rakkoo kee baabsee namatti machuun si fayyada. Namni tokko si yakkee si himatee yoo deeme wati ofirraa difeensi hin goone ofirraa